waa baratuun barbaachisaa. Dhugaadha. Si galee Dhibbaan zamana tole kanatti osoma ammootiin waan baratiin mana jaarsaa yoo dhayte yoo kaa jaarsi suni nama ammalleetiin waa ittiin tolle nyaanni istaandaardii ergate nyaachuutu mala. Har'aan tanaati manatti yoo marqan hin tolchin, manatti yoo nyaata biddeena dhabuu hin tolchin, manatti ammoo waa'ee barattee namarraa yoo barattee yoo hin tolchin akkasumaan jawwu jettee yoo mana jaarsaa seente jawwu godhaa si baasa gadi. Hin jiru qalbii. Jawwiinu jawwii qabda. Jawwu godhaa gasi baasa. Kanaafuu akka gadi hin baane waan xiqqoodhaaf jettee waan tolfachuu ofirraa keetii tolfachuu beektuuf jettee nama garii ka aarii qaburra rabbi si goote kana manatti illee waan beekta taate tana si fuudhee siin jedhee gadi ari'uun mala. Namni akka tokkoo miti. Dhiira taateef haalli namaa garaagara. Nama irratti obsee anuma irratti obsa rakkoon qabu hin barattaa homaan ta'u kasiin jedhullee ni jira. Laakiin kawayita sana ammootiin yoo harki kee ittiin tolin teestaa dha'ee gadi baasu ni jira. Guutuudha. Teestaa. Waa beekamaadha. Namni gariin beekamaadha. Amalli isaa tokkoo miti. Kanaa miti namni garii yoo nyaanni yeroo isaa sanitti hin qophaa'iniif haga ammaa maal eedan talatana siin jedhee kasi dha'ee gasi dhiisee kan jedhu jira. Dhugaa wallaahi. Ka ammootiin obsa qabullee ni jira taa'ee eeggatullee ni jira. Sa'aa jatta kamisaan ka jalan tarreen jira. Sa'aa takkamisaan ka jalan tarree dha'ee gadi baasa. Namni garagara. Nama fiishkaa mormarra hidhatee alaa afuufaa galu beeka. Wayita nyaanni inni mana seenutti yoo nyaanni tiriirran kaayyamin bala bu'a mana sanii fiishkaa alaa afuufaa seenaa bara. Fiishkaa akka ijoollee. Bala bu'a garuu galti mana warraatti. Zuurii kabalee asraa mana jirti. Nama obsa qabu jira homaa sa'aatii wayiin qabnaa homaa walumaan teennee ni eeggadha haadha mana kiyyaa koo ka jedhuunis ni jira. Kanaaf wanni guddaan dubartiirra jiru mana keetiin mooyaa baradhu qalbii qabaadhu. Zamanni zaman sanatti. Zamanni zaman sana qaniilateetii obboleettiitii zamanni zaman sanatti. Wallaahi dhagaa gorsa jaba. Wallaahi mooyaa waan guddaa. Namni namatti dhufu. Mana namaa laala. Nyaata namaa laala. Akka jaarsa kee hin saalfachiisne waan jaarsa kee saalfachiisu hin dalagin yoo qara mooyaa namni tokko miti mooyatti illee dhugaa mooyaa wal tara yoo hin baratama wanni bartu garaa haadhaatti hin baranne isiin illee. Akka kiyyatti nasiyaa obboleettii kiyyaa nasiyaadha. Ammas dubartiirraa wanni ani isinii dhaamu akka obboleettii kiyyaatti akka intala argachuu deemutitti uffata kee ka mana keessa dalaytuu fi ka ala keessa deemtu tokko shari'aan waan siin jette dhageette jaarsa kee mana keessa bareedi. Uffata bareedaa godhadhu. Fataa jedhii jaarsa kee dura ta'e wayita nyaatu ati uffatuma bitattellee addisi kun ka sargii eebaluutiif jette baaf jottee mana lafa keetti kun ka wanni kaaya ambaatii fi wanni eebaluun bira dhaqa baaf jette lafa keetti kaa jaarsaa maal godhate dilibsii waan dhaqalloo waan bilise godhattee mana keessa haala fokkataadhaan jaarsa eegaa ol seenaa wayita jettu jaarsi haala gaarii sirraa arguu qaba shari'aan akkanaan jenna mana keessa jaarsa keetii bareedi jette. Sargii badiyaa tuuti eebbisiin deemu. Kirisitti haadha moogollu. Maalinni kun? Leelaa. Eebba jaarsa kee tare jira. Sargii jaarsa kee tare jira. Eebba jaarsa kee tare jira. Bareedduun fataan jettu.
إنه سوالله لو هذا سوى سلا جات متيا سلا تجنمت إيش يا بريد ويجار سكيت بريد حتى الدستور ويي وانجر مجرى الدستور أصلا تبستني لا إشي غرور جارسات تكني تواكو دامته سانكي سامال دامته أتمنى كنا أمانة برا ديما جرتا كلين سبي دورا كلين سبينه ديما جرتا جارسكين مفتشين يو إني آري قالي أتي كولفان إيجين مال تويسين آرسجي ياتيلي غرين يو إني آري كولفتيت يو إني كولفان بي أتي أمو منا كيسان هاري فالله تندلقين لا كانت تدامتي مال gammachuun isaa gammachuu teeti. Jaarsi jaartii ofii ni dhungata. Bakkitee inni si dhungatu kana ammoo hafuura kee tolchi. Suqaat. Wayita inni si dhungachuu dhage hafuura ajaa'ib balfaa sirra argi. La ilaha illallah. Wayita san. Nyaata ati kinoo marqaa asitti hambistee qixxee. Akkam akka inni godhu isinitti maal akka inni godhu istikkiin afaan qabatee dhungata marqaa fi wannan ilkaan keessa tata. Manzara jaarsa laalcha kee laalcha tolii jettee laalcha wayita inni achiis ilaalu. Wallahi. Sigalee? Dhagaa ka. Ogurree isin caloo kanaaf akka jaarsa kee waliin jiraattu akka bultii baafattu waan dalagin. Yoo inni dadhabe maal taatan jedhiin bira ta'a. Gadi rafuuf dhufe dura gadi rafin jaartiin gariin dura garrafti sa'a lamaan rafti. Jaarsi kanaa galaa yoo rafte ishii. Ganaa mana mara kumanii mana mara ankaaka'ee akkaan na jalaa baniin kadhaa. Hirriba keessa jirti isin biri. Wallaahi dhugaa jaartiin garii sa'a lamaan rafti. Saamee gaggala jaarsi garii ankaakkaa. Salaatee galee barrii ankaakkaa oolu. Akka nama tuuti. Gaafii qabaa asirratti yoo dadhabde hoo ijoollee waliin fiigaa oolti inni mirqaanee sa'aatii fedhe yoo gale hin duutii teettee. Suni isin ka mirqaanaatiif kun garaagarummaa ka sa'a lamaa sadii raftu. Silkiin tole abbaa ebaluu jedhin silkiin tole sila akkamii ofirra isin dheeynamoo hirrafna nulle. Marti isaa amma nama mirqaanuma innaan parsantii 120 yoon qamaane marti isaa warra mirqaanee galu dhugaa dubbannaa amma isaa kanatti. Zamana kana jechuu sheekaa roobee. Nama xiqqaatu parsantii 20 dhugaan jaraallee dhugaallee hin qaban dubartiillee maaliif dura rafuun isiisu ijoollee waliin dadhabaa oolte ganama subii ka'anii ilaala. Akkasiillee okay yaa sandura rafnaan hin ta'u. Sa'a lama jechuun shaayii akka keenyatti shaayii salaata. Sa'a lama jechuun shaayii. Dadhabbii riba keessaa dammaisee rifachiisu kunu rifansuun isaa yaan isarratti miti. Yaa wallahi dhugaadha. Isiin riba keessaa rifachiisu. Yaa. Kawwanna akka sa'aatii 8 nyaata isaa gootee hirriba isaa keessaa nyaata isaa gootee ijoollee isaa waliin ammoo tiniin kaddamtee mana ifii keessa wanni gootee galgala gammoo tiniin dadhabdee gadi rafti inni mirqaanee shirri bittin jedhee sa'a 8tti wara guraafuraa shirri bittin jedhee sa'a 6tti. Digalee rifachiisin jaartii ta'e rifachiisin hirriba sa'a 6 keessaa sa'a 7 keessa maa rifachiifta jaartii ta'eeti. Inta wallahi. Suni dogongora suni shari'aan illee sin ajajju. Wallahi sin ajajju. Sigalee sanirraa mirqaanee jaartii biraan bulu. Dirri maganarra dura shararra saaloonii bulu. Injaalatu ittoo sanii. Jechaan inni kanaaf obboloowwan keenya waliin miidhinaa jechuu barbaade gamaa gamanaan waan wal miidhaa walitti. Sigalee
hanga danda'ame jaarsaaf jaartiin obsaa walii obsaa. Waan mana keessaallee waliin baasinaa, ollatti waliin baasinaa. Wanti xiqqoof jetta walii obsaa, wanti fiigin ollatti hin fiigin. Innis waan xiqqoo jecha nyaata dura hin godhaminiif jecha nagooti jettee ollaan kee akkas hin dhageenye, warri keetuu akkas hin dhageenye. Si galee maatiin kun maatii jaalalaati jedha. Walii obsuun barbaachisaadha. Yoo dubbima xiqqoo fiidee atillee soddatti himatte soddaan garii intalatii yaada ashkara godhateetuma halkanii guyyaa dhiitaa bulaa. Intalatii ammootiin kasoo waan soogiddaatti hin kennu, waan shukkurtii ittiin kennu jedhee soddaan gariin illee intala fuudhee achumaan hambisa. Soddaan gariin intala achumaan hambisa. Soddaa gaarii yoo taate nama gaarii yoo taate jala isa deemu awwala manaa baate heerumte. Zamana kana ammoo soddaan gariin achumaan hambisa. Ashkara godhataa. Isitu ammootiin intalli tiyya ammootiin inni tamaarsise jedhee narraa fuudheetiin intalli tiyya ammootiin sarratanyaatti hin qaxaru. Sarratanyaatti hin qaxaru akkana jedhe. Barnabiin keenya alayhi salaatu wassalaam Faatimaa intalli ta'e. Faatimaan intalli rasuula rabbi Aliyyitti heerumsiise. Aliyyi mana keessaa wanta akkan qabu dhuga. Kaadiman qaban. Ufii ammootiin dhagarra daayiteetiin gaaf tokko rasuula rabbi bira dhuftee ila rasuula. Maal jee rasuulli Aliyyiin lolani intala tiyya maa akkana goota jedheeni rasuulli laa waan gootu du'aayii wayii kadhadhu jedhanii aganuma jedhani. Aganuma jedhani du'aayii matana kadhadhu rabbiin tanarraa isin baasan. Aliyyiin lolle rasuulli. Illolle wallahi alayhi salaatu wassalaam. Teenna kunar intala tiyya ammoo naata maarsii jedheetiin intalli tiyya ammootiin badaa jala olii gadi oofaa gidda jala gadi olii oofaa intalli tiyya ammoo kana jedhe illolaan laa intalli ta'e intala Faatimaa rasuulaan ta'e mana keessa waluma taa'aa waliif jiraadha atillee waan isii ammootiin dalagaa isii irraa fudhadhu garii ati shamara dalagaa isaa irraa garii fudhadhu qixxee gariin namaa ol seeneetiin daa'imuma isaa kana furrii irraan fuudhu maali jennaan intalaa ergamee ila jaartii ergamte nuun jaanje. Daga jaartii ergamuudhaan jaanje. Furrii kabiyyaa sun bara furrii miti ishee garoobe qullubbiidha. Haga inni furdatu argine shoorbaa dhugana fakkaate daa'imni biyya. Narraa deeme uummanni jala taa'ee dhageeffate kun illee daawwaa bareeda dhageeffatanii gorsa bareeda bamacarasha qullubbiidhaan Allah ayyaana jecha maaf jedhe. Rabbiin sheekaa kiyya jazaakallah wallahi ummata gorsa akka har'aa ummanni kun gorsamee yoo waan hin dhageenye taate matammaan keessanuu qulfi ummata kiyya waan sheekaa roobee na gorsa muluu fudheera wallahi akkuma kiyya adaraa keessan. Yoo fudhatiin amma waa'ee bultii keessan gallooma booda guddaa jira guddaa keessa. Maaltu nu ga'e maa anjaa'isii torbaanitti mana galtii maal goona dadhabne hifanne Oromoon baay'eedha tama biraa fuudhaa innillee kanaaf obboleeyyanti sheekaa roobe haalaa fi amala niw jenereeshinii ammaatiin gorsa isinii kenna qur'aan itti keessa jirurra wallaahi dhugaa isiniin jedhaan nama waa hundaan zamana ammaa kana keessa taa'e waa hedduu irraa beeku waan ta'eef kama dhugaa baay'ee tokko isin jaaladha sheekaa roobe baay'ee tokko isin kabaja gorsi keessan naa ta'an dhibbaan dhibbatti jechuudha gizee kamiyyuu ani jaaladhu amma gorsa gizee guyyaa dhuga isin hin kijibu gorsi keessan naa ta'a maaliif kaan anuun beeka waan na eeggatuuf waan ta'uu qabu namni wallaalee hin jiru garuu akkaataan isin nama himtan namni nuu taa'ee isin dhageeffata isinuun quuf kama dhugaa isiniin jedha amma osoo nama garii taate daawaa namni asii jalaa iyyuu tare marti akkaataa isin nama himtanitti gorsa kara hundaan haqa jirtuunidha isinii galee kanaaf amma anillee taxaqallalee akka bufaatti ol seenee rafa rabbiin nutti haa fuudhu nullee akka waan isin argitan nu qara jechuun akkanumatti jechuun taxaqallaleetuma rafaa gasilaa duraaf jedha waan dura. Jarri ittiin awwaaltu sanirra ftaa. Jechuun akkuma
Jaartii fuudhi لا jaartii baay'ee bareedduu جارتي فودي jaartii أكاني gaarii أكتر مسارة قبل فترة هاي قارو fuudhi maaliif siin jedhe beektaa? Wanni siidhaam ammoo jaartiin onlaayinii irra hin jirtu lafuma gabbuu yaga danda'ame. Ta onlaayinii illee yoo saabiqaa taate ta qilleensa gubbaa illee yoo saabiqaa rabbii taate numa fuuta. Qadara rabbii yoo taate numa fuuta. Maaliif siin jedhe beektaa? Taphni onlaayinii kun onlaayinii ma gubbadhumata. Qilleensaa qilleensuma irratti hafa. Gaafa walii tanillee qilleensuma irratti hafa. Har'a fuuti tun onlaayinii taate abbeeraan onlaayinii soddaan onlaayinii gandi onlaayinii duraan namni lafatti gadi bu'ee abbaa ebaluuti jedhanii ta ganda akkanaati jedhanii walii kennan yoo gadhiisuu barbaadee wal lolanillee gosa sanii abbeeraan onlaayinii irra jira abbaan onlaayinii irra jira gosti onlaayinii irra jirti gaafa wal dhabanillee qilleensumarra walii gatan qilleensumarra tara. Gidduu wanni amma saadan dhaaba ammas wanni dhaama. Sheekotii warri onlaayinii irra qaraasiftan jaarsaaf jaartii jedduu asirratti haasawan jaarsummaan seenina haga dandeettan. Haga dandeettaniin jaarsaaf jaartii asirratti baatee jaartiin ebaluun himatte jaarsi ammootiin intala jaartii ofii asirratti himatu. Haga dandeettaniin lafatti dho'isaan karaa keessaatiin fixa malee. Jira akkanatti. Maaliif isiniin jedhe har'a ammoo bultii asirratti ammootiin wal himatan. Jaarti illee akkana na godhe jetti jaarsi illee akkana na godhe isiin jedha. Dhufsee isheen ammoo asirratti dubbii isinii ilaalla jedheetiin irraa fuudhu. Laaf dubbii kun dogongora dhibbaan dhibbatti. Haasawa namaa keessa nama ammaa yeroo ammaa jaarsaaf jaartii walitti fidu hin jiru. Takkaa lama ka walitti hidhu ka mataa walitti qabu kana siyaa jalaa yaadu ka keerii jalaa yaadu. Namni ammoo onlaayinii waa dhagaya soddaan namaa dhagaya gosti namaa nama dhageetti intalli ebaluu wal hin dhagaya namni martuu viidiyoon mana namaa viidiyoon martuu kan laalle hin jiru. Bultii namaa keessa haalan beekneen seena namni yookaan gara intalaa gora yookaan gara gurbaa gora yookaan intala tana arsiidhaa fuudha inni ammoo baalee roobeeti. Ka arsii ammootiin ka dogongoraa ka mataa hin qabne gosummaadhaan ka deemu jiru. Ka sammuu hin qabne ka gara baalee roobee goguu jira ka gosummaadhaan wali quufu. Intala akkana godhanii akkana si godhanii dubbii ni borcanam wal keessa dubbii borceet dubbii fagaataa babal'ataa deemtee jiruu nama asirratti onlaayinii jaarsaaf jaartii walii matuu wal hiikuu xuruu miti. Bareedaa miti. Gurra namaatiif bareedaa miti namni yeroo ammaa onlaayinii qilleensi amma asirra haasa'u kun addunyaa mara caqasa. Xuruu miti bareedaa miti. Ani saadama obboleessa kiyyaa hedduu fatanaa wallaahi garri dubartii kun fatanaa hedduu. Amma ani zamoona kana aga haadha mana kiyyaatiin addaan namaa. Hanga kootu bakka kanaatti bakka waan maraa sii godhaa haga jedhuun takka. Kootu bakka kanaa sii godhaa jedhee haga qabsiisuuf deemu takka. Hedduu silkii nama qoranii na fattanan. Namoonni dhiiraa gara keessaatti na dawwalanii tooyida irraan dhaabattuu miti ati tooyida kana. Waxaa biyyaanaan jaan. Dubartiin erganii. Haga gina cinqameessa dhaamsuuf moobaayila lamaan dhaamsuuf takka qabu. Haga har'atti asitti jira magaalaa Adaamaa jira haga asitti dubartii hedduudhaan nafattanii silkii na qayyaranii na haasofsiisanii bakka waan akkana sii godhaa kootu rakkoon qabu hoteela akkana kootu jedhanii hiigaa sii qabsiisuu edda beekuma barbaada. Hedduudha nafattanaa jiran sagalee kiyya waraabaa sii galee kanallee rabbiin nama haa baasu mara rabbiin nu haa tiisu san jechuudha barbaadee kanaaf eeggadha bilbila hin beeyne waa isinii dhaama. Addunyaa kanarratti waa baay'ee jira isin fatanaa waa baay'ee eeggachuu qabda waan ani isinii himu keessaa jechuudha. Akka kiyyatti akka iyyaalummaa tiyyaatitti illee jechuudha. Keessattuu fatanaan akka baay'ee isinirra baay'atuu fi akka sisbiliitii keessan barbaadan akka giraagoonni keessan akka waan keessan misteekii keessan barbaadan nam tokkoyyuu barbaadan jirani. Kanaaf waan isin of eeggachuu qabdan kan isinii himu jechuudha. Wanti ani jechuu yoo bakka wanti Atil isinillee waan isinii hafeen jira jedheetiin yaadu Qur'aanaan ta'e nama kana beekumsa garuu gidee baay'ee waan isin eeggachuu qabda kara dubartiitinillee kara maaliinillee haga addunyaa tanarra uf jibbitan takka namni nama godhuuf deema kanaaf isin waa baay'ee silkii hin taane